Akkam jirtu nagaa fayyaadha. Kun xirroo istiidoodha. Xiqqoo waa'ee artist Kee'oolii fi sirba kanaatiin dubbachuu barbaade. Dhugaa sirbi kun sirba bareedaa, kompoozishinii bareedaa, laayiriksiin isaa bareedaa, waa hundi isaa bareedaa, kilippiin isaa bareedaa, ijoolleen itti dhimmanii akka gaariitti waraabanidha. Biyyallee hedduu boochisaa jira. Mucaan akka itti gammannuuf akka itti bashannannuuf hojjetee garuu namni quuqqaa isaa gara qabuun itti ibsachaa jira. Kun waan gaariidha. Garuu wanni hedduu na gaddisiise tokko maaltu jira. Mucaa kana hin beeku Kee'ool akka tasaa sirba kanaan hin bare hedduu natti tole. Jabaadha, cimaadha. Fuulduraafillee jabaachuu qaba. Garuu amma kan ajaa'iba natti Kamingisuun mucaa kanaa yoo xiqqaate ji'a oliif sooshaal miidiyaarra deemaa ture. Sirba makalaakaa yookaan raayyaa ittisaatiif sirbe tokko har'a gadhiisanii akka bifa ololaa tokkoon deemaa jira. Awwanni jechuu barbaade erga mucaan beekamtii harkate erga sadarkaa kana dhufe maaliif gadhiifamuun barbaade wanni kun maaliif ololli kunis deemuu barbaade hedduu waan nama gaddisa. Akkuma isin jettan mucaa kana innis hin beeku sirba makalaakaa sanuu takka harkee beeku ammaan harkee otoo sirbi mucaa gadi hin dhiifamin osoo Kamingisuun hin deemaa jiru namoonni waan kana gootan jalqaba maaliif hin godhin har'a eega mucaan beekamtii harkatee sadarkaa kanatti deeme maaliif barbaachise? Kun xiqqoo na fakkaata hinaaffaa wayii na fakkaata. Namoota waan kana poost godhanis jala deeme gaafa ilaalu baay'inaan artistii keessaa kun immoo hedduu na gaddisiisa. Warruma artistii dhiyaatanii fi artistoota waan kana kun hinaaffaadha. San sirrii hojjetee hin hojjenne maal godhee qaama gaafatu jira yoo gaafatamaas ta'e yoo bakka itti gaafatamu jira. Garuu har'a eega mucaan kun sadarkaa kana deeme wal cabsuu nama cabsuu maal barbaachise? Kanaafuu Kee'ool artistii cimaadha. Kennaa rabbiin gara artiitiin Oromoodhaaf kannedha. Anaaf amma wanni sabboontu maarree jettanii asii qabsaawaa qabsooytu kanaan waliin cabsinaa. Waan jalqaba ja'amuun ture dhiiftanii erga wanni tokko ta'e booda wal cabsuudhaaf hinaaffaa fakkaata kun. Absolutely. Kun hinaaffaa fakkaata waan ta'eef mucaa hamilee hin tuqinaa. Kee'ool hamileen si tuqamuu hin qabu. Ati artistii cimaadha. Jabaadhu fuulduraaf waan kana caalu sirraa eeggannaa. An kanaan jechuu barbaada. Kun yaada kiyyaa. Abbaan fedhana jaaladha, abbaan fedhana jibban dhimma kootii miti. Kanaafuu wal hin cabsinaa. Wal cabsuurra wal cimsuutu irra bu'aa nuu qaba. Wal hin cabsinaa. Jabaan mucaan kun ganaa kichuu daa'ima ganaa dudulloota akka kiyyaa kana fa'aa dhaggeeffachuurra daa'imman kana dhaggeeffadhaa. Kanaafuu Oromoon jabaa fi jabeeffachuu qaba. Mucaa kana hamilee isaa akkamtu hin adaraa. Maaliif? Itoophiyaa mee walliiftootuma har'a gurguddaa jennus maal jennus hundi isaanii Itoophiyaa jedhanii sirban yeroo sanitti.
Har'ammoo an biraa sirban irraa fudhanne. Kanaafuu yeroo isaa eeggatee wanni hundi ni ta'a. Kanumaan jechuu barbaada. Hedduu natti tolee jira. Jabaadhaa. Bravo. Sagan mamadai askeduda diramte kalbi itu tanah nadi bedal jamarat Cirro Studio namni yo wan fi berbalik daba fi ustiso wan lagi sah